السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتاف جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله أنك كوت نجاني كي خنجال الله إنك بجارا بكير زمرة سنجاو. إذا دعوتوتن كيا فيديو وراك نكيستي أبليكيشني جايبة نسيم برسيسا. أبليكيشنين كوني فايدة نسادا هو مال جتني ونجافتن. أبليكيشنين كوني بالبلا كيسن كان سنجال أبوته. وان هندا وان بالبلا كيسن سنجال أبوته سن إسنيف كل سيء شو رسني قاله. akkasuma booddee fillee bilbili keessan akka isin jalaa guutee isin hin jeekne waan bilbila keessan irratti argamu hunda jechuudha waan isiniif faayidaa hin qabne faayiloota garagaraa jechuudha waan bilbila keessan guute hunda isinirraa reemuuf godhe jechuudha iskaan godheetti isinirraa balleessa jechuudha ofirraa balleessuu dandeessan jechuudha appilikeeshinii kanaan jechuudha isinii galee appilikeeshiniin kun appilikeeshinii baay'ee tokko bareeda ta'edha appilikeeshiniin aappii maallaqaan bitamudha jechuudha qarshiidhaan kan bitamu garuu ani firii isaadhaa jechuudha tolaan bakka irraa daawuloodii godhatan liinkii isaadhaa diskiripshin boksii viidiyoo kana jalaan isiniif ka'a achirraa daawuloodii godhatanii jawwaala keessan irratti gabbuufattanii jawwaala keessan kan isin jalaa guute ittiin qulqulleeffachuu dandeessan jechuudha waan jawwaala keessan irra jiru waan isiniif bu'aa hin qabne hunda addaan isiniif baasa faayiloota garagaraadha jechuudha waan isiniif baay'anne ofirraa reemuuf gochuu dandeessan jechuudha aappii kanaan jechuudha isin galee booddeef illee bilbili keessan akka isin jalaa guutee isin hin jeeqneef baay'ee tokko isin barbaachisaa jechuudha aappiin kun. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkicha irratti yeroo kilik gootan haala kanaan weebsaayitii keenya kanarratti hin fida achi booda gadi buutanii asirra gadini buutanii asirratti jechuudha daawulood kan jettu ni jirti irratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan asitti isin fida asirratti kilik ni gootanii achi booda biroozara ni filattanii irratti kilik ni gootanii achi booda daarektii daawuloodii isinii fida irratti kilik ni gootu ani buusee waan qabuufu haala kanaan daawuloodii godhatanii jechuudha. Egaa kanoo akkuma asirratti amma argaa jirtan kanoo daawuloodii ta'ee jira jechuudha. Daawuloodii ta'aa jira. Yeroo bilbila keessan irratti gadi buufattan jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa appichi yeroo bilbila keessan irratti gasinii bu'ee jechuudha irratti kilik ni gootanii. Achi booda haala kanaan isinii fidaa yeroo haala kanaan isinii fide kana walaa kanarratti yookiin kulullee sanarratti kilik ni gootanii. Achi booda nekstii kilik ni gootu. Achi booda aalloo kilik ni gootu. Ammallee aalloo gootanii eeyyamanii kan ta'aniifi. Ammallee nekstii kilik ni gootu. Achi booda asirratti jechuudha permission kan jedhamu kilik ni gootu. Haala kanaan eeyyamanii kan ta'aniifi. Achi booda ammallee nekstii kilik ni gootu. Ammallee storage kan jedhamu kilik ni gootu. Ammallee asirratti jechuudha use this folder kan jedhamu kilik ni gootu. Aalloo kilik ni gootu. Haala kanaan amma kun eeyyama kan nafi irraa nekstii kilik ni gootu. Ammallee formation kan jedhamu kilik ni gootu. Ammallee asirratti aappicha barbaadanii eeyyama kan ta'aniif jechuudha asirratti kiloofinoonni kana haala kanaan aalloo ni goona. Ammallee of duuba ni deebitanii ammallee finna jirra danii kilik goona jechuudha. Amma kun akkuma asirratti margaa jirtan kan bilbila kiyyaa qulqulleessaa jira jechuudha. Waan nan barbaachifne hunda waan dibiliin jiran jechuudha isinii galee hunda reemuuf godha jechuudha isinii galee. Ammallee deebitanii system cleaner kan jedhamu yookiin qulqulleessan kilik ni gootu. Haala kanaan qulqulleessaa jira jechuudha. Ammallee app cleaner kan jedhamu kilik ni gootu. Ammallee kanallee kilik gootu. Haala kanaan kun qulqulleessaa jira jechuudha. Akkuma asirratti margaa jirtan qoshaasaa jawwaalii keessa jiru hunda baasaa jira jechuudha. Waan nan barbaachifne hunda jechuudha. Waan dibiliin jiran waan akkanumaan jawwaala kiyya qabatee jiru hunda reemuuf godhaa jira jechuudha isinii galee. Haala kanaan jechuudha kun akkuma argaa jirtan. Hanga inni reemuuf godhee fixuu ni eeggatan jechuudha.
egaa daawwattoota kiyyaa kinoo akkuma asirratti margaa jirtan kinoo qulqulleessee nuuf xumuree jira jechuudha. Waan nun barbaachifne waan dibiliin jiran jawwaalii keenya keessa hundumaa balleessee jira jechuudha isinii galee. Aappiin kun akkuma asirratti isiniif hime aappii maallaqaan bitamudha jechuudha. Tolaan haalaan nama isinitti agarsiise kanaan buufachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii firoodha. Ammallee haala kanaan yeroo kana qulqulleessanii xumurtan jechuudha. Asirratti sarara sadii kanatti kilikni gootu. Achi booda asirratti jechuudha dabili yoo waan kilikni gootu. Achi booda haala kanaan waan bilbila keessan irra dibileen jiru hunda iskaan goosiftan jechuudha. Hunda addaan isiniif baas iskaan isinii godha jechuudha. Hunda haala kanaan yeroo hunda bilbila keessan irra galtanii bilbila keessan akka isin jalaa hin guunne qulqulleeffachuu dandeessan jechuudha isinii gala. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwata. Barumsa birootti naga walitti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinadha. Waan hordoftaniif galatooma.